Akkasumallee diiyaaspooraa yoo heeruman diiyaasporaan kun yeroo darbe miidiyaa irratti areeda isaa aannaniin dhiqate. Aannan jechuudha. Lakkaninna areeda isaa aannaniin dhiqatu ani garmaleen sooressadha jechuu isaati. Maalan beekareen kuno har'ammoo akkattiin aannan ishee kan biraa kana fuudhee jira jechuudha. Amma malee aannaniin dhiqachuun dura miti. Dura soba aannaniin dhiqate amma garuu aannaniin qalaliin dhiqatu jechuudha. Namuma mataa mooluun kuni dubartiin qalaliin jaallattu. Namni mataa mooluu immoo sooressaa jedhama. Sooressadha garraami tokko garraamidha lama sooressa mataa mooluu. Diiyaaspooraa. እና diiyaaspooraa yoo heeruman akkasi. Nama umuriinsa baay'ee fagaate yoo heeruman akkasi. Shamarran keenya immoo simjettee immoo duwwaa isaas umuriin fagaate duwwaa itti kuno sooressa isaa hareeda isaa aannanii niqatu malee abbaate kan itti heerumuu qabdanis nagaan si dhiyatu. Hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii namni baay'ee yeroonni aannanii areeda isaa dhiqatu. Namni bishaanuu waan dhugu abeera. Namni midhaanuu waan nyaata. Ishi maal godha reenno diiyaaspooraa noo iddoo barbaade hojjetee kunoo biyya alaa hojjetee walitti kuufate maal haa godhu? Ishi maal haa godhotan? Maal haa godhotan? Shamarran keenya amma waan akkasii barbaadadha malee laayifii irra baatanii waggaan isaa 40 haa ta'u. Habuu wandi lijinna shiroo basalli yaalee nommi xaaffataw yibsalilliñ. Ati fuuteen bisheessituu fuutee galtee hin ta'u. Bishaannaan kunoos akkasiisa hareeda aannanii niqatu'e. Bishaataa dhagaru kiisiin duwwaa ta'u'etti. Bishaataa dhagaru humaan qabaatiin jette. Haa bishaatu garuu hojii waa dhabu'etti. Qaayyin maaliin si fuudhareenan? Wajjiniin iyyuun hojjennaa itti. Shuma hojjettee uftee sana abdattee natti fakkaate shuma qallabatii bibbitatanii achi booda immoo baankii irraa liqeeffannaa itti yoo ta'u baate. Balaan samaa inni gaa maal balaan? Kunoo shamarran qalaaxeen isheen garuu isheen biyya keessaa akka gamnummaa siin caaltu beektu. Yeroo tokko viidiyoo akkanaa hojjennaan ati nuun maal nu goote ani koo sinki akka ramadamu beektu miti amma ani isin keessaan dhufe waan ta'eef isin keessatti ramadama. Yoo waa'ee biyya shamarran biyyaa haasa'u riyaalitii man haasa'e malee ani isin akkas xiggii yookaan daarii isin qabsiisuu koo miti. Shamarran tokko doofaan ishii jirti kan sammuun ishii yaadne fuuzoo ninjette ma jef jechaa ooltu. Ishee akkasii faana haasa'an jiru. Ani ishee faana haasa'an jirudha. Warra qara faana haasa'an. Laalaan ani simbiraan dhufe. Ani ammas ta'e booris isinitti ramadama. Maal namni seenaa koo yoo qorate ani baradhee maastarsiin qaba miti, piroofeesarii miti, injiinarii miti, dooktarii miti. Tayyib umuriin koo yeroo barumsaa isaatti dhumeera biyya keessanitti dhume iddoo isin jirtan. Shaqalaa keessatti dhume. Shaqalaa keessatti Kanaafuu yeroo shamarran waa'ee biyyaa keessaa haasa'u an shamarra biyya keessaa ta'e miti. Ani simbiraan dhufe. Ani shamarra biyya Arabaa keessaa hojjettee galte keessaa ishee tokkodha. So shamarra biyya keessaa jechuun immoo warra biyya keessa jiraatan warruma hin deemne warra dhaqanii hin hojjenne warra biyya keessa jiran warra barataa jiran warra baratee warra maal warra akkasii jechuudha. So dhugaa dubbachuuf garuu isaanii baay'ee araadaadha. Jaallattanis jibbitanis. Garmalee bishaatoodha. Hin qancaru dhiira irratti. Hin gowwamne. Garuu karaa tokko immoo wanti isaaniin qancarsee immoo isiniin immoo akka gowwamtan isin godhe maanni beektu fageenyadha. Anu sitti nima abshir. Fageenyatu akkasin gowwamtaniif akkasin shawwadamtan godhe. Malee hammanattis waanuma bilxii ta'anii immoo siin caalanis miti. Isaan bira jiru qaaman bira jiru guyyaa wal argu. Humaa waan invest irratti godhanii humaan kennanii fi biyyaansi irraa fudhatu. Kanaafuu isaanii hin miidhaman sinii jechuu kooti. Hin miidhamanii mootii hin filatu ta'anii. Abbaa barbaadan immoo onlaayinii ta'anii filatu. Namatti heeruman hin filatu.
bakka cal jedhanii mayyuu heerumattu hin sardaman. Maaliif mana warra isaanii jiru barumsarra jiru kaan immoo hojii mataa isaarra jira kaan immoo baratee mootummaa hojjeta. Kanaafuu waan isa mirir jedhu hin jiru. Laayifii isaanii hin dabarsu jaalallee qabu feetuun jijjiiru. Waan tokko irratti muxxinni isaan godhu hin jiru jechuudha. Kanaaf isheen biyya keessa maaliire qancarooftee filatti kunoo diiyaaspooraa umurii isaa imman qabu bicha aannaniin hareeda isaa hiiqatu malee itti. Bicha hareeda isaa aannaniin hiiqatiin agarsiisu malee ani umurii isaa irra imman qabu itti. Isheen hareeda isaa aannaniin viidiyoo waraabee qatee Itoophiyaa hizbii irratti barkat godhee agarsiise. Kana tokkotu kenname maalii tokko inni akka niitii ittiin fuudhu fedheetu. Niitii tokko ittiin fataa godhee of jala gashuuf ishee xinnoo ishee jechuudha. Argite birriin jiraannan bakka si jammar jaalalli jiraannan ni jedhan kun sobaadha bara. Hinaafe jaalalli jiraannan ni jedhamu basma birriin jiraannan jedhama. Amma birrii bichaa barbaadama. Even dhiira miti dubartiin miti dhiirriyyuu dubartootarra birrii barbaada. Dubartii ishee qabdu barbaada. Ishee hojjette barbaada abbaate. Ishee tadaraajaate barbaada. Ishee qabeenya horatte barbaada. Amma isheen sun ikkoo haadha manaa ebaluu tennan maal hojjette jedhu. Hojii qabdi jedhu. Hojiin ishii maalidha jedhu. Hojiin qabdu laash jedhu bakka. Uummanni isaayyuu ishee hojii qabdu ishee birrii qabdu barbaadeera jechuudha. Uummanni dhiira bichaa miti. Uummannu birrii qabdii fi hojii qabdii dhaga'uu barbaada. Sinii galeera waan sinii jedhaa jiru. Kanaafuu diiyaaspooraa argattanii abdanii. Jaarsa argattanii dhabdanii bichaa birrii argadha. Birrii qabaadha. Laslas jettanii jiraattu hojii keessanitti jechuudha. Okay? Amma jireenyi wal dorgommii ta'e akka ajaa'ibaa bakka. Wal dorgommii keessa hin jirte balbala kee cufattee teessa namni jirta hin jirtu siin jedhu nagaadhaa fayyaa si irraanfata hundu. Jireenya keessa hin beeku. Waaqa si uume bichaatu mucaan qoddoo sanirtee si yaadata malee firri keessa irraanfata namni si irraa eenyullee si yaadatu dhugaa waaqa yoo ati hin jijjiiramaan deemtu ta'e yoo ati fooyya'aa hin deemtu ta'e gooliidha ala taata. Maatii kee keessa dagatamtu taata. Warra kee jechuudha. Oromillee Oromoo isatti si beeka. Kanaaf diiyaasporaan sinaa fuudhu inni aannan dhuge sinaa fuudhu inni aannan uumnate sinaa dhiisu inni damma nyaate sinaa fuudhu inni dammaan dhaqna isaa hiiqate sinaa fuudhu garuu sin birrii keessan hojjedha dantaadha kanarratti namni kana eeggatee sassaabamee taa'u jiru kun carraadha akka carraa dhufee tokkorra bu'ee bakka miiliyeenarii seenti isheen tokko carraa ishii jechuudha dhageessaniittu.